Kabaja dhalli namaa namarraa barbaadu kamuu siifan kenna. Kanarraa kanaaf immoo homaa walirraa hin qabu. Amma narraa deemu. Guyyaan kun garuu guyyaa isa dhumaa akka hin taane abdiin qaba. Anaaf guyyaa dhumaadha. Siif garuu guyyaa dhumaas guyyaa jalqabaas ta'uu danda'a. Akkuma jireenya keetii hiika kan hin qabne. Garuu waan an dhufeef osoo hin bariin akkamittan deema? Isin dhiironni marti keessanii hamma jaalallee qabaachuu fi dhabuu dubartootaa beekuuf rakkattan kan osoo rakkoo ishee beekuuf rakkattanii Waaqayyoo birattis dubartii birattis baay'ee jaalatamtu turtan. Tole, waan asi gargaaru maalan qaba? Ifamni bar kennaa rabbiiti biloo. Ifa manaaf godhi. Ani guyyuma si faana wal baru sana osoo hin du'e naaf fayyadu. Maalati namni gowwaan akkanaa miirri namaa akkasiif hin galu. Ani miira keessi hubachuu dadhabee miti. Garuu ati namaan hubattu. Kanaaf ammas walitti buuna. Ani kan jedhu kan biraa, ati kan jettu kan biraa. Ani sin barbaadu maaliif nan hubattu? Amma si hubadheera bar. Akkan of biratti sin barbaanne akkan sinuuf akkaatii naaf hubattu hin barbaadu. Amma usiif hin galle? Amma si hubadheera biloo. Waan asi gaddisiisee maraaf ifa manaaf godhi. Abaaboo kanaan harkaa fudhadhu. Lammaffaa bakka ati jirtu miilli koon dhaabbatu. Abaaboon immoo maal ibsa? Ifa makee booda kennaa koo ture. Amma garuu geggeessaa kooti. Narkaatii fudhadhu. Dhageessaa. Deemitii abbaa barbaaddeen ittiin gaggeessi. Anarratti shaakaluufis ta'e narratti qoosuuf mirga hin qabdu. Tole. Maaliif akkanatti aartere? Jecha kee wajjin walii galuun koo si mufachiise? Maal isaatti na mufachiisa? Ani wanta mufadhe tokko hin qabu. Garuu immoo guyyaadhaa kara guyyaatti karaa koo irratti gufuu natti hin ta'in. Akkasitti nan hubatiin biloo. Kana caalmaa akkamitti si hubadhu ree? Ati guyyaa maraa kan na barbaaddu na walii wal dhabuuf. Ani immoo isa kana nuuf hin jiru. Tolee nan sirreeffadha. Kana booda akka ati barbaaddu duwwaan siif ta'a. Isa akka sirreeffattu hin barbaadu. Ani amma sa'a kanatti kanan barbaadu akkaatiin irraa fagaattu qofa. Maaliif? Maaliif akkas na goota biloo? Ani si arguu jibbeera. Irra deebi'een sitti baay'ee na nuffisiisteerta. Ani garuu si biratti nama hamma kana tuffatamu ta'uu hin qabu ture bara. Bakka namni siif hin laanne qabachuuf hin yaalin. Dhugaa soo sitti immoo ana biratti baay'ee tuffatamteetta. Nama biraa biratti immoo jaalatamuu dandeessa. Si biraatti tuffatamee bakka biraatti jaalatamuu kabajamuu barbaadu. Si biratti tun kabajamees jaalatameeti filannoo kooti. Kabaja dhalli namaa namarraa barbaadu kamuu siifan kenna. Kanarraa kanaaf immoo homaa walirraa hin qabu. Amma narraa deemu. Guyyaan kun garuu guyyaa isa dhumaa akka hin taane abdiin qaba. Anaaf guyyaa dhumaadha. Siif garuu guyyaa dhumaas guyyaa jalqabaas ta'uu danda'a. Akkuma jireenya keetii hiika kan hin qabne. Guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaa miti. Guyyaan kun guyyaa anaafati. Wal dhabne adda baanedha.
Maaliif na namantu? Kana caalmaa akkamitti si amanu? Akkamitti waan dhiira keessa kooti baasee sitti bu? Maaliif na hubattu? Maaliif naan taphattaati? Akkatti iyyite caraante wanti dhufu hin jiru. Kana booddee ati anaaf nama du'eedha. Bilo, rakkootu jiru maal maddaati? Simmoo maaltu si waama? Maala si godhu? Sarkiin as bareeda. Naaf yaaddee duuteetta. Amma narraa deema. An nama tokkoyyuu of cinaatti arguun barbaadu. Baay'ee akka muffattee jirtu nan beeka. Garuu maal taate? Wanti hin ta'e siin ilaallatu. Amma kanan barbaadu qofaa koo ta'uu waan ta'eef narraa deema. Tolee nan deema. Garuu qofaa kettaata. Qofaa ta'uuf dhiisuun koo siin ilaallatu. Amma narraa deemi siin jechaa jira. Eessan deema Bilo? Otoo akkas taatu. Akkaman ta'e? Maalan ta'e naa gara? Akkas jechuu kooti miti Bilo. Akkam jechuu kee ture? Haala gaariitti hin jirtu siin jechuu barbaadeen. Ati waa'een koo maaliif amma kana si dhiphise? Haala gaariirra jiraadhee dhiisee maaltu si ga'e? Jireenya kee hin jiraattu? Bilo, akkas naan hin jedhin. Ani gadduu kee tasuma arguun barbaadu. Waa tokko sitti himu haalli nan keessa jiru wanti nan ta'e kun si gaddisiisuu danda'a. Garuu an tasuma ati akka naaf gaddisiis akka ati naaf dhiphattus hin barbaadu. Bilo, maaliif akkas natti taata? Maaliif na jibboo eegalte? Guyyaadhaa guyyaatti wanti ati gootu hunduu balleessadha. Ammas balleessaa jirtaa boorissanu. Maal jechuudha Bilo? Ani si waliin haasa'uun koo yoomirraa jalqabee balleessaa ta'e? Amma maali? Yoon dandeessa ta'e narraa ta'e. Ani sa'a kanatti qofaa koo ta'uun barbaada. Tolee nan deema. Garuu baay'ee akkasitti gadde hin dagatiin. Natti gaddi ta'e dhiiste inni nan ilaallatu. Amma garuu maaloo na dhiisituu narraa ta'e. Har'aaf waan jette hundumaayyuun nan guuta. Garuu guyyaa biraa akka kanatti itti fufuun barbaadu.
Biloo ana galataadha. Yeroo dheeraa jaalala isaa kan siif ibsaa ture. Siin alas akka jiraachuu hin dandeenye kan sitti himaa turedha. Si malee nama biraatiin jajamuus jaallatamuus kan fedha tokko hin qabnee fi Waaqayyoo siinitu badhaaseetii kan jaallatu isa ana galataadha. Egaa aga har'aatti ani jaalala koo siif ibsaa. Ati immoo jibba naaf qabduu fi nuffii naaf qabduu naaf ibsaa turteetta. Akka guyyaa har'aatti akka humna koo an jaalala koo siif ibsuudhaaf yaaleera. Ati garuu naa hubachuu dadhabde. Egaa ati erga naan hubanneetii ani si hubadheera. Sirraa fagaachuu filadheera. Biloo koo nagaatti. Nagaatti. Eeyyee nagaatti. Eessatti akkas fiigda? Har'a moobaayilii sirraa bareedee jira. Baay'een jarjaraa jira. Sa'aan kun sa'aatiitti dhaabbadhe si waliin haasa'uuti. Na dabarsee amma nan deema. Akkas taanaan immoo haga bakka dhimma kee geessutti waliin taphachaa karaa kanarra deema. Yoo sitti ta'u. Dhageessa. Ijoollee akka keetii barbaaddee waliin taphachuu dandeessa. Darbee immoo ansi waliin odeessuufillee yeroo hin qabu. Har'amni kee garuu maaliif guyyaa tokko waan nagaa natti hin deebisu? Moo ana waliin rakkoo biraa qabda? Rakkoon hin beekne kan biraa maaltu jira? Ani eenyu waliin illee rakkoo hin qabu. Amma deemuu nan danda'a? Bilise. Baay'ee quufaan jirtu ati baay'een quufne. Si galchaare moo maal akka ta'u barbaadde? Gaafan akkasumatti si ilaalu baay'ee humna keenya ol lolxataa jirta. Yeroo baay'ee irra deebi'an karaa kana gubbaatti seekee siyaasa hojjechuun koo tuffiisitti fakkaataa jira tanaan baay'ee dogongoraa jirta. Akkasuma jedhee yaadessa. Ani guyyaa tokkollee akka ati naasuufsiiftuuf hayyamamtuu ta'e hin beeku. Ati immoo yeroo mara karaa koo irra dhaabbatta. Kun hunduu akka ta'u kan godhe si mataa kee. Guyyaa sanaan dhimma mataa kee yaafin bakka sana taatu. Kan guyyaa sana natti baqates har'a kan narraa baqates suma mataa kee. Guyyaa sana barbaadee wanta sitti baqadhees fakkaatee na hordofaa jirta taanaan baay'ee dogongorteerta. Guyyaa sanaati barbaadee natti baqachuu baattus an guyyaa sanarraa kaasee si irraanfachuu hin dandeenye. Har'a illee taanaan guyyaa mara naannoo kana taa'ee kanan si eeguu fi wanta si irraanfachuu hin dandeenye. Kana caalaa gowwaa akkaataa isaatu hin barbaadu. Daftee yeroon abshaalamuu qabda. Kanaa achi yaaduma yeroo koo eegudha. Gaafa hundaa akka kanatti dura kee dhaabbadhee siyaasa obsiisuun keenya gowwummaa sitti fakkaachuu danda'a. Guyyaa tokko gaafa siif galee garuu gowwummaa har'a jettu har'aa kanaan ajab jechuu dandeessa. Anillee wanti amma sitti himaa jiru kun gaafa siif galee na galateeffatta. Garuu an nama galata kee barbaadu miti. Garuu waa tokko akka itti dhageettu hin barbaadu. Guyyaa jalqaban si arge sana akka baay'ee nama rarra. Har'a immoo irra deddeebiidhaan gaafa bakka kana taa'ee guyyaa hunda si eegu akka si jaallachaa dhufu akka dabeetti hin barbaadu. Gowwaan hin dhalatiin dhalatummoo hin guddatiin inni jedhamu dhugu. Waan hundaafuu sammuu keetti deebi'i. Garuu maaliif akkasitti yaaddu? Maaltu? Amma kana inni itti gabbuus na ilaaltu. Inni ati amma kana ofirraa dhiibbuuf maali? Situ akka dhiiraa miti. Gaafa akka dhiiraa taate haasofna. Garuu inni kun kan dhumaati. Tole akkamittiin dhiira ta'u? Maaltu sitti ta'u? Anarraa maal ta'u? Ani homaa sirraan barbaadu. Wanti sirraa natti tolus immoo hin jiru. Tole waan sirraa natti toluu fi waan an barbaadu sitti hin barbaadu. Maal waaqayyoon yoon sodaattate amma na dabarsi. Isa jettummoo guyyaa biraa natti himta. Guyyaan biraa yoomidha? Har'a ta'uu qabaan. Moo boru? Moo amma gaafa deebita sitti si eegu?
Sa'aatii kanatti akkas hin barbaachifne nan beeka. Garuu waa tokko si gaafachuun barbaada. Maal na gaafachuu barbaadde? Na gaafachuu ni dandeessa. Garuu deebitee akkanatti gadditu hin barbaadu. Homaa rakkoo hin qabu na gaafadhu. Nama jaalattu ni qabdaa? Jechuun koo ammarratti. Ati nan beektu moo maaliif gaafii kanaa na gaafattu? Dursi hin beeka. Garuu amma si wallaaleera. Kanaaf asi gaafadha. Waan na beektu sitti fakkaateeti malee duris ta'e ammas nan beektu. Kanaafuu ati jaalallee qabda moo hin qabdu? Kanumaan baruu barbaade. Qabaachuu fi dhabuu koo beekuun kee waan na si fayyadu hin qabu. Maaliif akkas jetta biloo? Osoon si ilaalu si dhabaan jira bar. Amala koo durii sana bakkaa dhabuu dandeessa. Akka duriittis taphannee waliin kolfuu dhiisnee irra ta'uu danda'a. Ani garuu bilisummaa ishee durii sana waa tokko hin jijjiiran. Ani garuu bakka kee durii sanii si dhabeera. Jijjiirama baay'ee sirratti argaa jira. Kun akkaataa ilaalcha keetiiti. Tarii immoo atis akka dargaggoota kaawwanii ilaalcha biraanaaf qabaatteeti ta'uu danda'a maaltu beeka. Ilaalcha akkamiidha biloo? Waa malee amma kana nan dhiphistu jedheen. Yoon dogongore immoo dhiifama. Ani yaada kee hubachuu hin dandeenye biloo. Ana yaada koo kan hubatu uumama koo qofa. Yoo dandeesse amma callisiituu na biraa deemu. Garuu waan an dhufeef osoo hin bariin akkamittan deema? Isin dhiironni marti keessanii hamma jaalallee qabaachuu fi dhabuu dubartootaa beekuuf rakkattan kan osoo rakkoo ishee beekuuf rakkattanii Waaqayyoo birattis dubartii birattis baay'ee jaalatamtu turtan. Tole, waan asi gargaaru maalan qaba? Osoo na gargaarta ta'e immoo fuula koo laaltee na gargaarta turte. Garuu anis immoo nama gargaarsa kee barbaadu miti.